Nagaa akkam jirtu baga chaanaalii keenyatti deebitanii dhuftan. Twine, scar, scare, win, wine. Jechoota kana akkuma taamneelii viidiyoo kiyyaati irratti argitaniitoo gara viidiyoo keenyaa seentan beekamaadha. Jechoonni kunniin akkamitti dubbifaman akkuma jalqaba irratti isinitti hime walitti dhiyaatu, wal fakkaatu garuu dubbisni isaanii garaagarummaa qabaa jechuudha. Kanaaf dubbisawwan kana akkamitti dubbisnaa, keessattuu warroonni jalqaba irraa dubbisni isin rakkisu, dubbisni isinitti ulfaatu hin dhiphatinaa. Waa beezikii kan taate baay'ee kan isin gargaartun isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf Nigaa Tiyuubii sabskiraayib gochuu keessan hin irraanfatinaa haaraa yoo taatan. Akkasumas viidiyoo keenya laayik godhaa, yaada keessanis nu barreessaa immoo. Viidiyoo immoo hiriyoota keessaniifis sheer gochuun irraanfamuutii ree. Amma warroonni immoo daayirekti barachuu barbaadan nu dubbisaa bilbila keenyaan. Okay, amma dubbisa afaan Ingilish keessatti laalaa kana. Beat, bite. Beat maaliif akka ta'e isinittan hima boodarra. Beat, bite. Cup, cape. Cup, cape. Sadaffaan cub, cube. Cub, cube. Kanumaa mad, made. Mad, made jedha. Kanaafiyyuu maaliif akkanatti dubbisna? Amma durarratti beat kan jedhu bite jenna. Iini achi jirti kan dabalame aayini bi'aayin ni jirti duraayyuu. Maaliif dura bi'aayi tana bii jennee dubbisnee dhumarra immoo baayi jennee dubbisne bite. Maaliif dubbisne? There's a rule. So ruulii sana ilaallaa jechuudha. Amma ilaalaa gara kanaa kottaa. Ruulii kanarratti sagalee gabaabaa afaan Ingiliffaa fi sagalee dheeraa afaan Ingiliffaa kan jedhamu ni jira. Warroonni viidiyoo waa'ee dubbisaa laaltanii dheerannaan sirriitti hojjetamee jira waan ta'eef iyyuu isinitti salphachuu danda'a. Chaanaalii keenya keessatti waa'ee dubbisaa bal'inaan hojjetamee jira hamma ta'ee jechuudha. Yoo isa laaltanii bareeda. Isin duraayyuu laaltanii jirtanii jechuudha. Garuu hamma ta'e yoo isin rakkise asirratti illee ifa isinii gufaan godha. Short vowel sound like wantiidha amma asirratti short vowel sound jechuun sagalee gabaabaa afaan Ingiliffaa jechuudha. Sagalee gabaabaa kan maalitti kan barbaannu asirratti amma kan vaawulii yookaan ammoo kan dubbachiistuu jechuudha. Tana kan amma asirratti barraa'an kunniin E, I, O, U irraa gadee on dubbisuu jechuudha. Kan jalqabaati irra hin jira laala amma. Karsarii amma asirratti wanta mul'isaa hin jirreef akka hin rakkanne kan jalqabaati amma a short vowel sound kan jedhu kan jalqabaati irratti A, I, O fi U. Kanniin amma akkuma afaan Oromootitti dubbisna short irratti gabaaba irratti jechuudha. Asirratti tana akka aatitti dubbisna. Maaliif tana afaan Oromootiin osoo ta'e akka aatitti dubbisna waan ta'eef jechuudha. Tanallee akkamitti dubbisna? Akka afaan Oromootitti dubbisna. Tanaa jechuudha. Tanallee akka iititti dubbisna. Maaliif tana afaan Oromootiin osoo ta'e jenna waan ta'eef. Oos akkuma ootitti garuu yuu irratti garaagarummaa qaba. Yuu irratti jennee dubbisna. Yaa kuni isin gargaaruuf amma ta'e itti yoo dhiyaate jenneet malee akkanatti barreeffama jechuu miti. Amma kan ilaalaa. Kana yoo ilaaltan asin kaat jedha. Kaat jedha hammattuu keessatti kan barreeffame jechuudha. Jalqaba irratti biratti. Kaat. Kaat argitanii yaa siini waliinota akka kaatitti waan ta'eef kaat jenna. Kan immoo deebitanii ilaaltan kan lammaffaa asuma irratti laayinuma jalqabaati irra lammaffaa irra jechuudha. Beed jedha. Bee. Akkuma afaan Oromootitti dhiyaataa jechuudha dubbisnoonni kunniin. Ayin ammoo beat. Akkuma iititti akkuma afaan Oromoo sana. Oonis hot. Asirratti garuu cup. Uuppuu osoo hin taane kuup osoo hin taane cup jennaa jechuudha laalaa kana amma asirratti. Akkasitti dubbisna.
Lammaffaan ammoo a long vowel kan jedhu asirratti immoo kan loongii yookaan ammoo kan dheeraa afaan Ingiliffaa keessatti dheeraa long vowel yookaan ammoo sagalee dubbachiistuu dheeraa kan jedhu ni jira. A long vowel says the name of the letter. A long vowel says the name of the letter. Long voweliin ammoo maqaadhuma isaaniitii jechuudha sagaleen isaanii. Maqaaf sagalee addaan baasuu qabdan. Maqaaf sagalee addaan baastanii ni beektan jedheetan kan haasa'aa jiru anaaf. Een duratti A, B, C, D jettanii kan dubbistanii maqaadha. Garuu sagalee isaanii A, U, I, Ba akkanatti sagaleewwan kanneen jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti immoo loongii yoo ta'an ammoo maal qabata isinitti fakkaate? Maquma isaanii qabatan. Duratti E kana yoo dubbisnu akkamitti dubbisne? A jennee dubbisne. Gara afaan Oromoof finnee jechuudha. Shoortii yoo ta'u. Amma garuu maquma isaanii qabatan. Maquma afaan Ingiliffaa isaanii jechuudha. E'n E'dha, I'n I'dha, A'n A'dha, O'n O'dha, U'n U'dha. Akkuma afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoon deemuu jechuudha. Akkuma afaan Ingiliffaa isaan E'n E'dha, I'n I'dha, A'nis A'dha, O'nis O'dha, U'nis U'dha. Maqaa isaaniitii miti sagaleen isaanii jechuudha. Maqaan isaanii akkuma jirutti. Amma asirratti E bira yoo dhaqxan E duratti A jenne shoort irratti. Garuu asirratti maquma isheeti. E'dhuma. E'n E'dha. Kanaafiyyuu keek fakkeenya hammattuu keessa ilaaltan keek jetti. Keek. Sii fi E akka kaatitti osoo hin taane kee jennee dubbisna. Keek. I'n dhumarraa immoo saayilantiidha. Waa'ee kanaatillee gara fuulduraan ilaalla. Keek. I'n lammaffaa irratti immoo fakkeenyi jirtu kan I'ti. Mi. I. I'n I'dha waan ta'eef mi jenna. Osoo duratti ta'e immoo mee jenna turre. Mee. Mi osoo hin taane mee. Kuni miidha. Mee jenna turre duratti shoortidhaan osoo ta'e. Sadaffaa irratti immoo I akka A'titti dubbisna. Bakka akkuma maqaa leetariititti. Akkuma maqaa qubicha afaan Ingiliffatitti dubbisna. Gara afaan Oromootti hin jiru. I. Bike. Buy yoo jennu amma I. Buy. Bike. O ammoo go. O. Go. U. Oon yaa baay'ee xiqqoo nuu salphatti. O. U ammoo U tana laala amma asirratti. U akka A'titti dubbisna inni shoort irratti. Amma garuu loongi irratti akkamitti dubbisna? Akka U'titti akkuma maqaa isheetitti. U. Kanaafiyyuu Q. Cute. Cute. Dafnee dubbisnu cute jenna malee suuta yoo jennu cute. Cute. Akkanatti jechuudha. Okay. Amma mee dubbisa kanniin laalame. Twin. Twin. Jalqabarra kan jiru maal jedhaa? Twin. Yoo dheeratu kan harka mirgaa jiran immoo ni dheeratu. I'n dhumarra yoo dabalamte maal ta'a isinitti fakkaate? Loongiitti jijjiiramaa jechuudha. Shoortistuun gara loongiitti jijjiirameetoo keessattuu qubeewwan sadii yoo ta'an qubeewwan sadii jechuun kan koo dubbachiistuun takka qofa yoo taate shoortii ta'a yeroo baay'ee jechuudha. Shoortii ta'a. Akka shoortiitti fayyadamne. Afaan Oromoo otoo ta'e E2 goonee E1 goonee gabaabaa dheeressuudha. Homaa miti. Asirratti garuu dubbachiistuun biraa yoo itti dabalamte ni dheerata. Kanaaf asirratti amma twin, twine, twin, twine. Lammaffaa fat, fate, fat, fate. Sadaffaa scar, scare, scar, scare. Kan dhumarra jirtu win, wine, win, wine. Kan harka bitaa jiru gabaabaadha yookaan shoortiidha. Kan harka mirgaa jiru immoo dheeraadha. Maaliif I qofatu dabalame? I'n dabalamtee maal gochuu dandeessa jechuudha? Shoortii gara loongii jijjiiruu dandeessi jechuudha. Kana immoo ilaala. Cat. Cat jedha. Cute. Cat. Cute. Asirratti ammoo past. Paste. Past. Paste. Tub. Tube. Tub. Tube. Car. Care. Car. Care. Kanaa jechuudha ilaala. Kana amma garaagarummaa isaa sirriitti wanti jechuu hin irraanfatinaa. Irra deddeebi'aa ilaala si rakkise. Kanaaf viidiyoo keenya like, subscribe, share gochuun irraanfatinaa. Yaada keessan nu barreessaa. Warroonni direct onlineidhaan sirriitti noolii shaakalaa barachuu barbaadan
biyya fe'illee yoo jiraattan rakkoon qabu nu dubbisaa, onlaayiniidhaan sin barsiisa.